Egaa obboloota koo har'amoota isiniif himaa keessattuu ijoolleen shamarranii dhugaa dubbachuuf waan akkanaa kun miidiyaa irratti osoo gochuu baattanii gaariidha jedheetiin yaada. Ashamaal qabuun hordoftoota kabajamtoota taanaan BTS kalachii irratti argamtanii dura jirtuu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa obboloota koo maal jechuu barbaadetanii wanti dhugaa dubbachuuf namni beektanii wanti hundumtuuyyuu tarii namni sis ta'ii isas ta'ii sin lamaanuyyuu dogongora qabaachuu dandeessu. Garuummoo boruu yookiin immoo gaafa biyyaan baa kana keessaa gara biyyaatti galte tarii araaramuu dandeessa. Har'a miidiyaa irratti fiddee waan akkanaa kana ciccirtee maal jettee tasfaa kuttee biqaa waa baay'ee hangaa lubbuuf dabarsuuf fa'aadillee kan jira jechuudha. Kanaafiyyuu kun furmaata hin ta'u. Sinii galee ciccirtee cicciruu baattee kun furmaata takka illee hin ta'u jechuudha. Kanaafiyyuu nama gaa'ela wajjiniin godhattee dhugaa dubbachuuf waan beektanii namticha yeroo darbee akka seera mana amantaatti godhatan ture. Yaa ta'u malee mucayyoon haati manaasaa Saawudii turte. Inni immoo biyya jira. Egaa isheen akkuma deemteen qarshii irratti erguu didde. Qarshii irratti erguu diddee namtichi sun wal dhabanii jechuudha. Akka seera mana amantaatti kan godhatan garuu. Kanaaf namtichi sun booyee TikTok kana irratti dhufee booyee kanatti akkana gona gootee ani jireenya keenya injifannaa jedheen gara biyya Arabaatti ishee ergee jedhee baay'ee tokko baqa. Micattiis gaafatanii maaf akkana gootee jennaan hojii isaa akkana jettee dubbatte. Ishii Habibaa bira deemtee ishiin immoo gara miidiyaatiin akkana waan akkanaatti turna mudatee jettee Habibaan ishee gargaartee biloo keessa godhi jetteeni silaa maal jedhama furmaanni kan laatamuu fi qabu haadha manaa fi abbaa manaa gidduu keessatti yookiin araarsuu yookiin immoo furmaata waan akkasii biloo kee ofirraa godhii waan akkasii tidaariin ofiiti. Tidaariin immoo akka qalliitii miti. Sinii galee tidaarii jechuun kabajaa sanis lakkaa'e garuu immoo kan jalqabaa sun sirriitti dhugaa dubbachuuf akkuma laayyeetti akkuma nuyi miidiyaa irratti arginu akkuma nuyi afaan hin jennu kanatti yookiin immoo gaaliin ijaaramu addaan irree hin ba'anii jechuudha. Kanaaf obboloota koo waan akkanaatirraa of eeggannoo godha. Kanaaf mucattii sun maal gootee dhumarratti isheenis qarshii ishee maatii isheetti ergatti turte. Achi namtichi sun baay'ee rakkatee waan jiruuf hojiillee hin qabu. Gara katamaa jiru isaaf qarshii walitti qabanii fi bajaajii bitanii fi yeroo kanatti bajaajii bitanii fi jajjabeessanii maal jedhanii namoonni baay'inaan jechuudha hanga namoota 10,000 oliiti. Dhugaa dubbachuuf namticha saniif bajaajii bitanii maal jedhanii ijoollee san akka walitti araaramanii giddiitti namni ilaala walitti araarsanii yaa'u dubartiinis yoo ati qarshii harkaa hin qabaanne sin jaallattu. Kun immoo abadan dhugaa dubbachuuf gaa'ela hin jedhamu jechuudha. Atis hangasii danda'ametti namni sun tarii wajjin hin jiraatte argite hin beektaa amala isaa. Kanaafiyyuu waan beektuuf siif haaraa miti. Siif haaraa miti nama san akkuma qalliitti yookiin immoo egaa tidaarii keessatti wal amanuun barbaachisaadha. Haa ta'u malee tidaariin qallii miti. Egaa obboleewwan yeroo baay'ee tidaarii qabatanii akkuma qallaatitti tidaarii keessan diiguuf hin kaatina. Kan tidaarii kana namaaf dhaabu waaqa. Ta'us immoo beektanii yeroo baay'ee ijoolleen keenya maal godhu gaafa biyya Arabaa dhufanii yookiin kan caaluu arganna jedhaniitu bakka hin taane daandii hin taane irraan deemu. Kun amantaa jijjiirrataa kun immoo maal godha? Kun immoo tidaarii keessatti gaarii miti. Yookaan immoo beektanii jireenyuma akkasiisan hin jiraadhu jedhee kan abbaa warraa ofii
kanuma seeraan kunuunsee wajjin ijoollee godhatanii mana tokko keessa hoggamii kan ta'anii isaanuma deebi'aniitoo as gaafa dhufanii itti jijjiiramu. Dhiirrillee akkasuma jechuudha. Kanaafiyyuu ani waan tokko sin gorsaa namoota tidaarii qabdanillee ta'ee namoota ganaa gara tidaariitti illee deemuu jirtanii innis dhugaa dubbachuu fi tidaariin waaqayyo namaa eebbisee isa ganamaa kan namaaf kennisu caala waa hundumaa jechuudha. Kanaaf abbaa warraa kee biraa dhufta yoo ta'e haala ittiin hojjetu haala hojii isaa waa hundumaa isaa isa qofatti kennitee biraa afta osoo hin taane nama tokko namni sun akkamitti hojjetaa jira maatii keetillee haa ta'u namni sun akkamitti hojjetaa jira namni suni hojiidhaaf ta'amoo hin ta'u jettee erga beektee amala isaa beekteen boodatti wanta hojjetu san hordoftee qarshii isaa yoo itti ergite qarshii keessan asuma achi itti ergite osoo hin taane maal ittiin hojjeta laata jettee sirriitti gadi fageenyaan ilaaluu to'achuun barbaachisaadha. Haa ta'u malee mucayyoon tun amma fakkeenyaaf kan suura gugguttu kuni abbaa warraa ishee biraa dhuftee jechuudha. Gaa'ela godhattee yeroo dhuftu kana inni kabira wajjiniin haasa'a isheen galtee suura wajjiniin ka'anii bullidha fuudhee itti erge jechuudha. Yeroo kanatti dubartiinis dhugaa dubbachuu fi sim jettee jennu malee sim jettee too dhiiratti haasa'u malee haadha warraa ni qabaa laata. Inni isa laata hin jettu dubartoonni ammaa jechuudha. Kanaaf walamanuun wal shakkuunis akkuma jiru walamanuunis akka jiru. Kanaafiyyuu obboleewwan koo suura isaa gurgurtaa osoo hin taane haala jiruun mana keetii tidaarii keetii erga murteeffattee booda waaqumatti haftee itti dhiistamlee gadi baastee kanaa suura mana michisuun beektanii namtichi miila darbe micattiidhaan wal lolan suni suura akka jirutti sanuu suura gaa'ela mana akka mana amantaatitti kan godhatanii isaayyuu gadi guuree hunda isaa kukkutee jechuudha. Ergasii immoo deebi'ee gaabbee gaafa araaramanii jechuudha. Kanaafiyyuu tarii namni waluma lolaa hin araaramasii garuu immoo waan akkana walirratti raawwachuun hanga namni quba namatti qabutti hanga namni ajandaa nama godhatutti tidaarii keessan gadi baastanii namatti hin matinaa. Yoo wal dhiistan achuma wal dhiisaa malee ani abalishuu dhiisee ani akkana godhee inni akkana na godhee miseejii inni barreessee ani inni arrabsee kan inni sagalee qabee fi gara miidiyaatti fiddanii wal salphisuun konkumaayyuu gaa'ela keessatti gaarii miti eeyyamaa miti isinii galee tidaarii keessanii kabajaan dura kabajaan wal fuutan kabajumaan gargar ba'uutu bareedadha. Namni immoo gara salphinaatti walitti dhufe wal salphiseetuma addaan ba'aa jechuudha. Namni gara qilleensaatiin gara feesbuukii karaa miidiyaa garaagaraatiin wal baree akkasumatti qilleensa irratti hafaa akkasumatti immoo wal dhiisaa jechuudha. Kanaafiyyuu yaa obboloota koo wanti isiniif himu tokko yoo jiraate waan akkasii kana irraa ofii gaa'ela gara miidiyaa gaa'ela gara jaarsummaa jettanii biyya hin beekne gara maatii keessanitti erguu waan akkanaatirraa sirriitti of qusadhaa of eeggannoo godhaa. Innaa kana isiniif dhaamaanii wanti ani isinii dhaamu gaa'ela keessatti gaa'elli namni tokko ergaa naaf ta'a naa taati jedhee gara gaa'elaatti dhufeen booda walamanuun isiniin jedhummoo gaa'ela gidduutti waa baay'eetu jira, bu'aa baay'eetu jira, qormaatutu jira. Nama isa darbetu nama qormaata kana darbetu gaa'ela ofiisan injifachuu danda'a. Wanti takka irratteef wanti tokko aannaseef qofa gaa'ela ofii diiguun gaarii miti. Kanaafuu immoo akka seera mana amantaatti illee ta'e gaa'elli dhugaa dubbachuuf nama beekutti baay'ee barakata guddaadha. Namni hin beekneef garuu yaadumaa ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu gara saniin gara hin taaniin gargar ba'uun gaarii miti. Dhugaa dubbachuuf ani waa'ee gaa'ela kana baay'ee tokkoanii namoota baay'eedha beektanii ijoollee isaaniitillee dhiisanii kan irraanfatanii irraa biyya arabaa kana dhufanii ijoollee isaanii kan irraanfatanii gara miidiyaa kana waanuma gaariitti fakkaata garuu immoo
amma waan gaarii sitti fakkaate malee booda ija lamaan akka dhiiga buusu beeki. Maaliif ijoollee kee gattee gara biraa hin deemta yoo ta'e namtichi sunillee si dhiisee haadha manaa kee ishee jalqabaa dhiisee dubartii biraa ni ilaala. Ijoollee akka hin guddanne dhoowwa taanan nuyyuu dhugaa dubbachuun mataa isaatiin mee nama ilaala. Nama kaamiyyuu maan taane namoonni akkana godhan yoomiyyuu taanan hin guddatan, yoomiyyuu taanan jireenya bareedaa hin jiraatan jechuudha. Jireenya fokkataa, jireenya bushaawaa waan akkasiiti kan jiraataa jiran. Kanaafiyyuu waanuma fe'ee gaa'ela isa jalqabaa kan Waaqni siif eebbisee siif kenne santu siif caala. Sanis jenni kana waliin isaa sa'i, kan san wajjin isaa sa'i, kanuma jalqabaa santu siif mana keetii siif utubaa keetii. Kanaafuu dhiiras taatee dubaras taatee isuma jalqabaa san kunuunfadhu malee isa lammaffaa isa sadaffaa jettu achumatti. Annaa kana siniin jedhaa obboloota koo waan fe'eeyyuu odoo sin mudatee waan fe'eeyyuu odoo gurmaanni hamma ammayyuu sinitti baay'ata ta'e waan gaa'ela keessanii gadi baastanii miidiyaa irratti hin dubbatinaa. Yoo isin miidhes ta'e yoo isin miites ta'e gadi baatanii waa'ee gaa'ela keessanii waa'ee iccitii keessanii miidiyaa irratti himachuun kunquma gaarii miti. Kanaafuu waan akkanaa kanarraa of qusadhaa, of eeggannoo godhaa siniin jedha. Kanneen sagaleedhaan, kanneen barreeffamaan, kanneen bakka waan akkanaa kun waan irree waan hin jaallanne waan ta'eef akkuma nagaa walitti dhuftan nagaan wal gaggeessutu caala. Waan akkasitti siniin jedha obboloota koo, wal salphisuun gaarii miti siniin jedha. Egaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan naa tura. Ani wanti nan isin gorsoo jiraate isa kanaadha. Gaa'ela keessatti immoo dhugaa dubbachuu fi wanti ammamuyyuu osoo ta'e kan akka gaa'ela isa jalqabaa eebbifamaan hin jiru. Nuyi akka amantaa ortodoksiitti jechuudha. Kanaafuu kana beekuu qabdu siniin jechuun jaalladha obboloota koo. Egaa wanti baay'ee tokko na gaddisiise yoo jiraate ishee bakka beektanii gara miidiyaa kanaatirraan na akkasii turtii gaarii.